Ashamaa akkam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii boonii baabaa kan taatan hundi keessanii akkam jirtu. Har'a viidiyoo haarawaa qabadhee isiniif deebi'ee jira. Viidiyoon koo har'a yuutuubarii Oromoo bukeetti beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e yeroo baay'ee diraamaa fi qophiiwwan kofalchiisoo garaagaraa kan hojjetu Aamir Show yeroo ammaa kana gaa'ila isaa kana raawwatee jira jechuudha. Gaa'ila isaa kana haala bareedaa ta'een magaalaa Dirree Dawwaa keessatti haala bareedaa ta'een yeroo ammaa kana raawwatee jira. Gaa'ila isaa kun durbee Latiifaa Abubakar jedhamtu wajjin yeroo ammaa kana cidha isaanii kana raawwataniiru jechuudha. Cidha isaanii kana irratti fakkeenyaaf artistooti garaagaraa fi namoonni bebeekamoo garaagaraa irratti hirmaatanii cidha isaa kana haala bareedaa ta'een kabajanii jiru. Cidhi isaa kun cidha bareedaa waan ta'eef warroonni cidha isaanii kana jaallattan koomentii irratti lakkoofsa tokko jedhaa nu caafaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo keenyatti gaafa darbinu Aamir Show yookaan maqaa YouTube isaatiin immoo Roras jedhee kan banamee jiru. Yeroo ammaa kana subscribe kuma galuun badhaasa silverii warra Oromoo YouTuberoota gurguddaa warra Oromoo keessaa fudhatan keessaa nama tokkodha. Egaa linkii YouTube isaatii warra subscribe gottanii hin jirre description box yookaan commentii jalqabaarra isiniin ka'a. Dhaxxanii subscribe godhaa fi ammoo kuma 200 galuu qaba. Egaa daawwattoota keenya qophiin qabadhee dhufee har'a asuma irratti goolabamaa amma xumura qophii kootiitti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa. Thank you.